Yeroo baay'ee dubarri tokko dhiiraan yookaan kashalabbeewwaniin fudhatamtee balaan irra ga'e yommuu jedhamu ni dhageenya ta'a. Haa ta'u malee dubartiin tokko fakkeenya jaalalaa kan taate haadha isheen agguramtee waggaa 25f kutaa dhiphoo tokko keessatti itti cufamee teesse oduu jedhu osoo dhageenyee maaltu nutti dhagahama? Qophii keenya har'aatiin oduu addunyaan marti afaan qabatee haadha abaare tokko isiniif dhiyeessineerra. Turtii gaarii. Garaan kun dagatu wanta gaafa kaanii. Seenaan kun baroota hedduu dura intala Bilaanchi Muniir jedhamtu irratti seenaa ta'edha. Wantichi akkana ture. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1901 abukaatoon magaalaa Firaansis tokko ergaa eessaa akka dhufe hin beekamne tokko harka isaa gaha. Xalayichis akkana jedha ture. Kabajamoo keenya, gochi baay'ee ulfaataa ta'e tokko uumameera. Waggoota 25f mana maadaam Suuzaan keessatti dubarri tokko beelaa fi wayyaa malee kutaa dhiphoo tokko keessatti agguramtee jirti jechuudhaan mana jireenyaa fi teessoo naannichaa ergaaf. Abukaatichis wanticha akka ilaalaniif poolisoota achitti erga. Poolisoonni naannichaa wanta sirritti beekaniif mana kana akka jiraatan kan beekan nama lama qofa ture. Isaanis maadaam Suuzaanii fi ilma ishee dhiiraa Meersal jedhamudha. Haa ta'u malee poolisoonni kun mana sana seenanii kutaa cufamee jiru tokko yommuu bananii ilaalan wanta isaan rifachiise tokko ni argu. Niitiin tokko haasa'uu hanga dadhabduttii fi lafeen ishee hanga lakkaawwamutti yommuu siree tokko irra ciistee isaan ilaaltu argu. Niitiin kunis Bilaanchi Muniir jedhamti ture. Yommuu sanatti poolisoonni achi turan akkana jedhanii ibsanii turanii. Kuticha yommuu seennu jalqaba fooddaa banuuf yaalle ture. Garuu haguuggaa fooddichaa xuraa'urraan kan ka'e gurraacha'ee kuticha dukkaneessee ture. Ifni yommuu kutaa sana galus marartuun Muniir ishee ta'uun ishee hanga nama dhibutti huqqattee turte. Siree cabaa fi ansoolaa xuraa'aa tokko marattee ciiste ture. Kutaa sana keessas bittinnaan daabboo fi kuduraalee adda addaa ni mul'ata ture. Itti dabalees hantuunni fi ilbiisonni adda addaa siree ishee jalaa fi girgiddaa ishee irra ni jiru ture. Fooliin kutaa sanaas qorannoo keenya daqiiqaa muraasaaf akka addaan kunnu nu godhee ture jechuudhaan wanta gaafa sana ta'e ibsanii jiru. Muniir battalatti hospitaala Paaris jirutti akka fudhatamtu yommuu godhamu ulfinni ishees paawundii 55 yookiin ammoo kiiloogiraama 25 ture. Waggaa 25f ifa aduu agartee waan hin beekneef yommuu biiftuu agartu sodaattee turte. Girgiddaa ishee irrattis jecha firiidam yookaan bilisummaa jedhu barreessitee akka ture poolisoonni dubbataniiru. Waggoota 20fis wayyaa kan hin uffannee fi hiriyoonni ishee hantuutota nyaata kukkufee nyaachuu dhufan akka ta'an ibsameera. Taatee kana hunda duuba maaltu jira jettanii gaafachuun keessan hin oolu. Seenichi akkana ture. Waggoota 25 dura niitiin kun qarree bareedduu waggaa 25 turte. Maatiin ishees nama kabajamaa fi badhaadhaa jireenya isaanii jijjiiruu danda'u akka heerumtuuf dhiibbaa guddaa irratti uumaa turanii. Haa ta'u malee Muniir jaalallee Smith jedhamu akka qabduu fi isa malee nama biraa heerumuu akka hin dandeenye ni ibsitiifi. Guyyaa kana ture Muniir gocha hamaan irra ga'uu kan jalqabe. Keessattuu haadhi ishee dargaggoo jireenya isaanii jijjiiruu hin dandeenye kana dhiistee nama sooressa ta'e akka heerumtuuf lolaan gaafattee turte. Isheen garuu morma koo muraa malee kun hin ta'u jetteeni. Yommuu kana ture haadhi ishee kutaa mana isaanii keessa jiru tokko itti cuftee hanga yaada kee jijjiirratutti asii hin baatu kan jetteen. Haadhi ishee fi maatiin hundi yeroo booda yaada ishee ni jijjiirratti jedhanii yoo eeganillee Muniir garuu yaada ishee duraan haftee jirti. Isheenis kutaa ifni aduu seenuu hin dandeenye kana keessa nyaata haftee haadha ishee karra jalaan kennamuuf nyaachaa jiraachuu eegalte. Jaalalleen ishee bara 1885 du'ullee Muniir garuu mana kana gad lakkifamuu
hin dandeenye ture. Yeroon yommuu deemus warri ishee namoota naannoo sanaan akka badde itti himu. Haa ta'u malee hojjettoonni isaanii sagalee na gallakkisaa jedhu akka dhaga'anii fi kabaja hojjisiistota isaaniirraan kan ka'e akka nama biraatti hin himne ni dubbatu. Hanga har'aatti xalayaan Muniir mana kanaa ishee baasee eenyuun akka barreeffame beekamuu baatus argamuu intala marartuu kanaaf wanta guddaa hojjeteera. Iccitiin kun erga gurra poolisootaa gaheen booda niitiin haadha jedhamte kun wanta hamaa keessa bu'uunii fi dhibee sammuu ishee qabeen mana hidhaa seentee guyyaa 15ffaatti dhibee tasaatiin duutee jirti. Muniiris talaallii fayyaa kennamaafii tureen suuta fooyya'aa dhufte. Namoonni hedduun ni fayyiti jedhanii eeguu baatanis isheen garuu bilisummaan haasa'uu ishee fi wantoota yaadachuu ishee dabalaa dhufee jira. Kutaan isheen itti hidhamtee tures tuuristoota 100 lakkaawwamaniin daawwatamuu eegale. Booda irrattis namoonni naannoo sanaa hidhamuu micoo kanaa akka beekanii fi iyya ishees akka dhagahaa turan himaniiru. Kan callisanis haadhi ishee rakkoo sammuutiin qabamte jettee waan isaanitti himteef dubbachuurraa of qusataniiru. Muniiris kutaa itti waggaa 25 hidhamtee ture sana keessaa baatee waggaa 12 booda bara 1923 lubbuun ishee darbeera. Waggaa 12 kanatti guyyaa guyyaadhaan fooyya'aa fi ulfaatina dabalaa kan turte haa ta'u malee deebitee ummaticha waliin walitti hin makamne ture. Haftee jireenya ishees iddoo turtii namootaaf godhamutti dabarsaa turte. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1930 nama gaayid jedhamuun seenaa ishee barreeffame kanaan ala seenaan kun Paarisitti qofa beekama ture. Mana isheen itti hidhamtee ture hanga har'aatti kan jiruu fi sirreeffama xiqqoon qofti kan godhameef yommuu ta'u, nutis haadha hamtuu akkanaarraa isin haa qabu jechaa qophii keenya irraa asumarratti goolabna. Nagaatti.